warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu maatiiwwan YouTube channel Anole App. Guyyaar akkana wanta baay'ee ajaa'ibaa fi isin fayyadu jedhe tokko isin qabadhe dhufe. Innis maali ayoo jettan akkaataa bilbila keenya irratti si'a tokkoon appilikeeshinoota hedduu wal faana akka fayyadamnu isin agarsiisee jira. Egaa wanti kun bilbila nama hundaa irratti ni hojjeta. Appilikeeshinii tokko qofa fayyadamuudhaan akkamitti appilikeeshinoota hedduu si'a tokkotti akka fayyadamnu isin agarsiisa. Hanga xumuraatti na faana tura isin jedhaan namoonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii kanatti dabalama. Achuma mallattoo bilbilaa cinaan dhufuusan olirra gochuudhaan viidiyoon nuti gadhiisnu nama kamuu dursee akka isin bira ga'u isin jedha. Egaa gamanumaan gama barumsa keenyaa isin dabarsu jalqaba appilikeeshinii kana appilikeeshinichi isa kana fakkaata jechuudha. Maqaan isaa floating app jedhama. Appilikeeshinii kana eessaa akka buufattan gama xumuraa isinitti hima. Isin hanga xumuraatti na faana turu akka hin daganne isin jedha. Egaa jalqaba appilikeeshinii kana install gootanii open jettanii jechuudha. Akkuma yoo open jettanii haala kanaan isin badan jechuudha. Egaa appilikeeshiniin kun appilikeeshinii baay'ee namatti toludha. Jalqaba irratti xiqqoo isin agarsiisa haala itti fayyadama isaa akkuma argitan si'a tokkoon appilikeeshinoota 3 fi sanii ol akka fayyadamtanii fi gama cinaarra dabarsaatiniin wantoota hedduu yookiin filannoowwan hedduu akka qabu isin agarsiisee jechuudha. Egaa haala kanaan dabarsitaniitiin isa jala irratti close jedhu kana tuqxaniitiin gama appilikeeshinichaa seentanii akkuma argitan appilikeeshinii keessa yoo seentan haala kanaan isin fidee jechuudha. Egaa wantoota hedduu siitingiiwwan hedduu qaba. Zeemiiwwan kanneen tokko tokkoon seentaniitiin namoonni dark mode fayyadamuu barbaadan black irra godhatanii fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Egaa siitingiiwwan hedduu qaba. Isin as keessa siitingii feetan sirreeffattaniitiin fayyadamuu dandeessan jechuudha. Egaa nama viidiyoon akka hin dheeranneef haala itti fayyadama isaa isin agarsiisa. Egaa yoo keessan haala kanaan isin fida isin gubbaarra sarara sadan asitti isin dhufu kana si'a tokko tuqxanii akkuma argitan isa iddoo apps jedhu kana keessan jechuudha. Egaa apps kan jedhu keessaniitiin asitti application kan jedhu kana isa jalqabaa kana keessa yoo buutan haala kanaan appilikeeshinoota isin fidee jechuudha. Isin as keessa appilikeeshinii isin tole as keessa seentanii fayyadamtan akkuma argitan barcode readeriin ni jira, calculatoriin ni jira, nootii kan irratti qabatanii jira jechuudha. Egaa bilbilli ni jira. Haaluma kanaan akkuma asitti appilikeeshinii kana minimize gootanii itti miluu dandeessanii file browserii ni jira, flashlight appilikeeshinoota hedduudha. Facebookii lamaan iyyuu ni argatan jechuudha. Gad buutanii jala irratti YouTube illee ni jira jechuudha. Twitter wanta feetan as keessaa filattaniitiin Google Maps ilaaluu dandeessanii mee fakkeenyaaf amma viidiyoo kan jedhu kana viidiyoo playerii kana keessa yoo seentan haala kanaan viidiyoowwan isin qabdan fidee jechuudha. Isin as keessaa viidiyoo isinitti tole seentaniitiin viidiyoo minimize gootanii taphachiistanii amma viidiyoo kana yoo hin banne akkuma argitan haala kanaan viidiyoo keessan isiniif taphachiisee jechuudha. Minimizeedha. Isin akka haala kanaan haala baay'ee salphaa ta'een fayyadamuu dandeessan jechuudha. Egaa appilikeeshinii baay'ee namatti toluu fi akka jaalatan abdiin qaba. Egaa akkuma viidiyoo kana taphachiisuu jalqabdaniin haala kanaan viidiyoo keessan ilaala. Yoo feetan as keessaa baataniitiin waan feetan fayyadamuu dandeessan jechuudha. Egaa waan baay'ee namatti toludha. Mee fakkeenyaaf amaan as keessa appilikeeshinii kana keessa kana viidiyoo appilikeeshinii kana viidiyoo ilaalaatiniin teelegiraamii fayyadamuu yoo fedhe kas gubbaa kanarra qabdanii gama feetan sochoostan jechuudha. Egaa mee nama asiin teelegiraamii keessa seenaan jira jechuudha. Egaa teelegiraamii keessa seeneetiniin yoo fayyadamu kana jechuudha. Yeroo fayyadamutti haala kanaan haala baay'ee salphaa ta'een asiin viidiyoo ilaalaatiniin waan biroo fayyadamuu dandeessan jechuudha. Akkuma argitan asitti viidiyoo gubbatti viidiyoon ni dalaga. Asitti saayizisaa xiqqeessitaniitiin akka isin hin jeeqnetti ilaaluu dandeessan jechuudha. Egaa dabalataanis akkuma reefu isin jedhe YouTube fi furmaatawwan hedduu of keessaa qaba. Akkamitti akka YouTube fi wantoota Facebookii yoo feetan wanta feetan as keessa isin tole filattanii wal faana fayyadamtan isin agarsiisa jechuudha si'a tokko. Egaa jalqaba irratti appilikeeshinii kun akkuma argitan wanta minimize taatu yookiin walii gad deemtu isii tana qaba jechuudha. Egaa appilikeeshinii mallattoo yookiin shortcut minimize walii gad sochootu kana kan floating app kana si'a tokko tuqxan jechuudha. Isin bakka feetan kaa'attanii mi'a nama as bira kaa'een si'a tokko yoon tuqe haala kanaan gama appilikeeshinoota yookiin filannoo na fida. Isin as keessa waan feetan filattan yookiin appilikeeshinii fayyadamuu feetan filattanii mi'a nama Facebook laayitii filadheen jira. Saayizii isaa qinnasu appilikeeshinii lama wal faana fayyadamuu waan hedduuf haala kanaan xiqqee saayizii isaa hir'ifattaniitiin iddoo feetan kaatan akkuma argitan amma naaf banee jiraan isin agarsiisuuf waan clear godhee fi loogiin gootanii amma mee YouTube itti dabalu wal faana fayyadamee isin agarsiisa jechuudha. Egaa mee amma YouTubeis adda godhu akkuma argitan YouTubeinis gubbaadhaan naaf dhufee jira.
duubaan YouTube asiin Facebook jechuudha. Akkuma argitan appilikeeshinii feetan gama olii ol buttaniitiniin haala kanaan haala baay'ee salphaa ta'een appilikeeshinoota lamaa fi sanaa ol wal faana fayyadamuu dandeessanii. Akkuma argitan YouTube'inis naaf fidee jira jechuudha. Akkuma argitan amma asiin viidiyoo fedhe yookiin viidiyoo natti tole banadhee ilaaluu ni danda'a jechuudha. Saayizii isaa hir'isna. Akkuma argitan gubbaadhaan Facebook jalaan YouTube'idha. Jalaan viidiyoo feetan ilaala, gubbaadhaan akka feetan waan feetan jechuudha. Egaa amma viidiyoon waan irratuuf haaluma kanaan gabaabsee isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa dabalataanis appilikeeshiniin kun of keessaa qabu isa Google Map yookiin Google Map appilikeeshinii Google Map san jechuudha. Egaa Google Map kanas minimaayiz san tuqxaniitiin yoo isin fide gama kana dhuftaniitiin asii appilikeeshinii isa yookiin Google Map yoo san filattanii haala kanaan kaartaa yookiin maappii ilaalaa yookiin isa kaartaa iddoo isin jirtan haala kanaan isiniif agarsiisaatiin yookiin iddoo isinitti daawwataa gubbaadhaan viidiyoo YouTube'ii ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Egaa waan baay'ee namatti toludha. Isin waan feetan appilikeeshinii as keessaa isinitti tole filattaniitiin wal faana fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Egaa appilikeeshinii kana isaa arganna kan jedhuuf akkuma reefu isin jedhe appilikeeshinii kun Play Store irra yoo seentanii ilaaltan Play Store irratti ni argama jechuudha. Appilikeeshinii kun appilikeeshinii Play Store'iti. Akkuma argitan floating apps jettanii search yoo gootan haala kanaan isin fida. Garuu kan isin gorsu appilikeeshinii isa amma fayyadamaa jiru kana kan Play Store osoo hin taane kan maallaqaan gurguramuudhaan Telegiraamii irratti waan isiniif fe'uuf diskiripshinii jalaanii argattan liinkii diskiripshinii jala jiru san tuqxaniitiin isa kan maallaqaan gurguramu san kan beeksisa hin qabne buufachuu dandeessanii. Yoo feetan ammoo kan Play Store kana buufattanii baay'ee garaagarummaa waan hin qabneef isa kana fayyadamuu dandeessan jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota maatiiwwan YouTube chaanaalii Aanolee app viidiyoon keenya guyyaa irraa isa kana ture. Hanga viidiyoo itti aanu walitti hirimuun nagaatti naaf tura. Baay'ee.